ودلوتي مالك مسكيناتي نوتيلا جارتو تنا سيجلي أكنا أمتا تهود إساف هني مرمني تهو ميكشور قدنان هدان هدو أجيسو إسانو ماهو قوتو بكيسي jireenya wallaalchisu bakka salaalumaa genocide godhurratti focus godhee jechu sababoota hayyoonni salaale waan ati jettu hingoonu jaaniif jecha wanni isaan jaan ammas mirga saaniiti sigale so saniifu wanni isin dhaamu jaaltaayyeen bahee jira alhamdulillah rabbil alamin nagaan bahni jirani kana booda sigale abbaatu maraa jebufni sigale ummanni oromoo iyyee bineensa harkaasi fuudhe qabsoon nam tokko qofan qabdu suuta laallachaa jiraami laallachaa malumaan eeggaji bilaal biyya waraabeysaa keessa dhaabbatte harreetii yaabbadeena dirmadhaan jettu sigale ganda waraabeysaa keessa dhayite harreetii yaabbadeena dirmadhaan jettu sigale qabsoon toofta barbaaddi yeroo gajja'anii jira yeroo ulja'anii jira yeroo ciisanii jira yeroo ceehanii jira yeroo suuta deemanii jira jechuudha sigale qabsoon yeroo barbaaddi jechuudha so asumaan dhaamsa kiyya jaaltaayyee birallee naagayaadha so kanaan tataayyee hanganuma eegaan jee amma dhimma bilbiltuu harkaan qabdu kunnaa jechuudha ammoo qeensi balaa ifaa sagalee ta'uun irraanfatina qeensi balaa ifaa firii qeensi balaa jettanii ilmaan salaalee kan innichi keessa cunqursu jiru wallahi billahi qeensi balaa firii jechuu qabdan bar boo amaara bar amma biyya nurraa fudhachuu deeman jaan kana bar ummanni qeensi isaanii bar hattoota gurguddaa warra miliyoona meeqa biyya alaa tana baafatee qabu bar sigale maallaqa hanga san fuudhuu deema jaa mee oromoo tan akkatti xiqqeessu laalaa namichu sirna kana sirna oromooti maarree oromooti jetta sirna oromoon keessatti qeensiin oromoo keessa kabajaan qabne sheeyni oromoo keessa kabajaan qabne sigale sheekoti oromoo meeqa kunoo amma hin dubbannu malee sigale dubaay mana bitattee mee jaaniin ilaal footootti fidanii cal jettee finfinnee tana tattaa'u jirti kan isin goota keenya jettanii asii suuraa isaa sheer gootan ani nama miliyoona 25 wanta bitateen beekashiinummaan isin goota keenya asii jettanii jala yaatan dubaay kanatti fooqii qabu sigale so saniifu nama kanaafaa jira nama keenya kana salphiseete afaan qabsiisee tetteessisu jira jechu so saniifu qeensi balaa illee firii qeensi balaa jechuu qabna jechu qeensi balaayis bahuu qaba Julleen salaalee ta hidhamte tan dhabamsiisee bahuu qabdi daadhii galaanfaa dabalatee warra gartee inni beekaa amaara ajjeesisiise sigale amaara ajjeesisiise dhiinni isaanii gumaan isaanii bahuu qaba nama tokko qofa hidhanii miskiina kararra deemu qofa hidhanii khadaabboon gandaa bituu deema namuma daabboo bituu deemu kararra deemu siitu abaluu jeesee abaluu sunuu eenyu jaani bar abaluu sunuu maqaan beeku bar siitu jeesee janiin ichi geeysaniiti maallaqa kennanii fe'eenaa jeesee janiin booda gasidhiifna oggee dubbiin ummataa qabbanoyti filima isaan dalagu jiran nuti sirbeena tanaafi sii himu jirraa jechuu filima isaanii saniifu awwanniin isiniinjuu halaal hayyoota ummata fi eeggata ummata fi eeggata amma ummata salaalee ozoon amaara irratti hin bubbaasin dhiifama amaara jechuu biyyaa osoon fannoo irratti hin bubbaasin ozoon fannoo irratti hin bubbaasin dura wanni inni godhe wanni nan isiniinjuu ummanni oromoo wanni beekuu qabu gartee firii qeensi balaa jechuu qabnaa jechuu firii qeensi balaa jechuu qabna taana gartee wanni wal sodaannu wanni gartee irraa if duuba deebinu hin jirtu jechuu waan fedhee dhufa malee saniifu tanaasuma dhaabeetiin amma tajaalsanyii kutaa jechuu jaalsanyiin akkuma beekamu galee jira baga galee hamilee oromoo irrallee deemee jira qabeenya diaspora iPhone inni deemuun san gartee itti bite diasporaadha uffata inni deemuun san hunda guutuu itti bituu ture
diaspora wanniin an gartee ummata diaspora illee dhaamu diasporaan wanni godhuu qabu gana if qorachuun dirqamaa jechuudha. Arra kunu akkuma beekamu kumaan isinii barreesse ijoollee duru nyaata dhorkatanii ijoolleen iyyaa jirti. Namni dhufu kun maali dhufaa? Akkamit dhufaa? Eessa dhufaa? Eenyu dhufaa? Jennee osoon xiinxala keessan galchin akkanumatti hamuunaan fuunee ijoollee teenya olola irratti oofsisu gartee hagaare jiru qunnamne galchisiisu dhaabuun dirqama kiyyaa fi keetirra jirti jechuudha. Amma oduu haarayaan isinii himuu dhufe dhimma kanarratti ummata Oromoo guutuu waboo galte tana isinii nyaachisuu qabaa jedhaniiti dirqama irra gad dabarsuu deemanii jechuudha. Nuti duruma sii himna dubbii. Duruma sii himna. Waboo galte tana isinii nyaachisuu qabaa. Isiniitu gartee kana godhuu qabaa jedhaniiti drama qopheessu jiranii jechuudha dubbii. Yaa ummata Oromoo rabbumaa isiniif fedhe. Waraanni tokko hoggii hiikkatee gale silaa gartee waraanni tokko hoggii qawwee hiikkatu ha nyaachisuu qabu gartee addunyaadhaatu irra walii galee gartee isaan kanallee jireenya isaanii haala mijjeessee fi fuuldura isaanillee booda isaanillee namni kun nama ajjeesee jira, ilmoo namaa gudeedee jira, waa hunda godhee jira, badii godhee jira. Ijoollee tana ummanni isaan keessa socho'u turan sun takka fuula isaanii beekaa jechuudha. Takka fuula isaanii beeka. Saniifu gartee wanni isaan dalagu jira waan ajaa'ibaati jechuudha. Amma kunoo akka gaarii gad dabarsanii jiranii ijoollee isinii nyaachisaa jechaa jira. Isinii gaba. Waraana gale silaa ka nyaachisu UN'dha. Waraana gale silaa ka nyaachisu gartee mootummaa waraana kana galchitee jechuudha. Saniifu isinii nyaachisaa jedhanii jiranii jechuudha. Ummanni Oromoo gaarabbii isiniif fedha. Fudhadhaa dirqama keessanii. Isinii nyaachisaa. Isinii nyaachicarraa maal qabdan? Nyaachisuu qabdanii jechuudha. Amma kunoo duraan buusii milishaati. Duraan gartee buusii raayyaa ittisa biyyaati. Duraan buusii dhaabaati. Amma kunoo waboo nyaachisuu buusii isinirratti ramadamtee jirti jechuudha. Isinirra ramadamtee jirti jechuudha. Tanaas isinirra dabalanii. Tanaa isinirra dabalanii jiran waan ta'eef kana hunda isinii nyaachisuu ta'a jechuudha. Itti dhufuu teessan. Sigale. Yoom as geenye salphatti jedhe namichi. Sigale. So tana hunda walii qabutti guututti walii qabaan maal argisiisa? Wanni PP'n oofaa jirtu, wanni PP'n godhaa jirtu maal argisiisa? Yoo kan jettu taate wanni PP'n godhaa jirtu karaa nagayaatiin araara dhugaa saniif araara gartee nagaya Oromiyaa keessa buusuuf qophii miti jechuu argisiisa jechuudha. Qophii miti jechuu argisiisa. Kana jala murtanii beekuu qabdanii jechuudha. Amma ololaa isaan oofuu deeman caffirrattis, paarlamarrattis, paarlamaa kan jaan Ashaangullittiin walii qabatu sanirrattis sigale kanarratti wanni oofuu deeman warra karaa nagayaatiin gale simachaa jirra. Warra karaa nagayaatiin gale dhiheessaa jirra. Kana oofuu deemanii jechuudha. Sigale amma ijoollee tana hanga warra mul'atu kana fuudhaniiti gartee aangootti hihiranii hanga kaan akkam godhu yaan kaan gartee rurrufatanii kaan nijjeessanii kaan waraana keessa jaaniiti duubaan dhoysisanii akkasitti geggeessaniiti kuun baqateeti bosona deebi'aa warri karaa nagayaatiin gale jechuu OBN dalagaa harkatti gana. OBN imma yoo namnummaan 5-6 karara dhaabbate footuma si kaasee waboo galte siin jaajan. Saniifu PP'n karaa nagayaatiin marihachuu marii dhugaasan
marii gartee dhugaa ta'araara buuftu saniif qophii kan tahin argisiisaa jechuudha. Mariin isiin barbaaddu marii shirishaaroo, marii gartee suuta ummata wobuma walirra duulchisanii ji'a tokko fottoysanii galchanii ji'a tokkichaa kanaan amata 5 fi 6 gartee amata 3 fi 4 haa ta'u gartee olola kanaan kun warra karaa nagaatiin galchine simanne akkana guune dalagaa baafnee fi maarree nama 4-5 haasoysiisaa sigale ammaasii sanga tokko buqqisanii galchanii sigale so kanaani gartee woboo wanta olola kanaani gartee woboo adda guuru yaani jechuudha. Malee marii Oromoon barbaaddu marii gartee sirnaa marii gartee hanga sadarkaa mootummaa ce'umsa deemtu tan isaan godhuu deeman takkalleen hin jirtu jechuudha. Takkalleen hin jirtu. Uummanni keenya wanni godhuu qabu dhiibbaa godhuu qaba jechuudha. Kun eenyurra jirti? Hayyoota keenyarra jirti. Hayyoonni keenya wal dubbisu, wal dhageeffachuu, wal jala deemu, waliif abboomuu sigale. Yoo hin baanne akkanumatti tokko tokkoon isin guuree isin fitaa jechuudha. Akkanumatti tokko tokkoon isin guuree isin fitaa jechuudha. Saniifuu hayyoonni keenya uummata keenya ijaaruu qabdan. Waan waliin jettan, waan duraan irra wal dhabdan, sabaa jecha irra walii kuttanii sigale ilaaf ilaamee wal dubbiftanii tole hayyaan wal dhageeffattanii yoo deemtanii sirnicha kana duran dhaabbanne sirnichi kun akkanumatti isin caccabsaa urmii isaa dheereffata. Mootummaadha wanni mootummaa ifiin jettu yoo akkanaan wanni ati fiduu dandeessu hin jirtu. Marii araaraa ta dhugaasan, marii araaraa ta hunda hirmaachifte marii araaraa ta nagaya Oromoo buuftu sayyoon qabaanne sigale sayyoon qaba waa takka wanni ati fiduu dandeessu jirtu. Nageenya ati Oromiyaa keessa buusuu dandeessu jirtu, imimmaan ati haadha Oromoo irraa haquu dandeessu jirtu, bu'aan takkalleen araara kanarraa argamu jiru jechuudha. Saniifuu marii araaraa ta dhugaa, ta qeenxee ozoon hin taane, ta shirishaaroo ozoon hin taane, marii dhugaa uummata Oromootiif yoo dhimmamtan marii dhugaa sanitti deebuu qabdan isiniin jenna. Akkanaan poolitikaadhaan kijibaan wanni araarri isin buuftan nageenyi isin fiddan hin jirtu jechuudha. Hanganumaan isiniin jechuu dhufe harree ganaa bal'inaa weekendi ni haasoyna wanni haaree ni jiraannaan sheekkaa butaa ol isinii darba itti fuuldura qabsoon teenyatti fufa qabsoon keenya gamanaa miti qaallicharra fuulleeffachuu qaba jechuudha. Rakkoon naqarsi biyya sanii namicha sanii jechuudha. Nagaan jiraatu.